Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota warroonni maatii keenya akkam jirtan akkam sa'aatii kana geessan nageenya argachuun gammachuun saneef haa baay'atu. Baga nagaan dhuftan anaa dhufu welcome siniin jechuu jaaladha. Warroonni maatii shanan gadaa hundi keessan baga nagaan dhuftan siniin jechuu barbaadna. Warroonni maatii keenya hin taane immoo maatii keenya taatanii guyyaa guyyaan viidiyoon keenya akka isin bira ga'u subscribe sheerii gootanii olii gochuun dagatina. Kanaaf viidiyoon keenya dursee isin bira ga'a jechuudha. Hundi keessan baga nagaan dhuftan anaa dhufu welcome siniin jechuu jaalanna. Guyyaa baay'ee namatti toluu fi nama gammachiisuu irratti argamnaan dhaggeeffattoonni keenya maamiltoonni keenya hundi keessan ashamaa harka fuunee siniin jechuu barbaadna. Nagaan keenya gaa bakka jirtanitti warroonni biyya keessaa warroonni biyya alaa jirtanis immoo gaa bakkuma jirtanitti nagaan keenya sinaa qaqqabu siniin jenna. Hundi keessan baga nagaan dhuftan anaa dhufu welcome siniin jechuu jaalanna. Baga nagaan dhuftan egaa akkuma dhuftaniin immoo egaa hundi keessan immoo akkuma beekamu egaa laayikiin dagatina laayik gochuudhaan eegalaa jechuudha. Viidiyoon kun yoo isinitti tole immoo sheer gootanii namoota biraaf qooduun dagatina. Egaa guyyaadhaan viidiyoon keenya ni hojjanna. Hundi keenya immoo yoo isin barsiisa ta'ee namootaaf qooduun dagatina. Egaa warroonni maamila keenya taatan immoo akkasumatti itti fufaa. Warroonni maamila keenya hin taane immoo maamila keenya taatanii guyyaan waliin ni barannan siniin jechuu barbaada. Egaa anis immoo hirphaan jedhama shanan gadaa tuubeerraa baga nagaan dhuftan siniin jechuu barbaada. Guyyaa har'aa immoo haala adda ta'een wanta xiqqoo tokko waliin laallaa barumsa adda taatee yookaan immoo wanta ofii kootiif irraa argadhe yookaan immoo sinis irraa argattu jedhee yaadu wanta xiqqoo tokko qabadhee isinii dhufe. Hundi keessanis waan kanarraa waan gaarii akka argattan abdii guddaa qaba. Guyyaa har'aa immoo kan hin qabadhee dhufe mata dureen isaa akkuma beekamu mata duree addaati. Viidiyoo kana amma dhumaatti yoo dhaggeeffattan waan hedduu irraa barattu. Viidiyoo jammarree yookaan immoo eegallee yoo dhisne waa tokko barumsa sana irraan qayyabannu jechaadha. Sababni isaa gimaashi isaa dhaggeeffannaa gimaashi isaa nafna jechaadha. Kanaaf viidiyoo kana garuu amma dhumaatti yoo ilaaltan waan hedduu irraa argattu abdii guddaan qaba. Mata dureen nuti har'a qabannee isinii dhufne egaa mata dureen isaayyuu maal jedhaa? Hundi keessan saspensii akka taatanii eegdan immoo abdii guddaa qaba. Mata dureen isaa dhiifama. Egaa mata dureen isaa dhiifama kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Dhiifama jechuun egaa namoonni baay'een dhiifama yoo jennu akka waan salphaa tokkotti ilaalu jechaadha. Dhiifama jechuun immoo yoo kanatti fakkeenyaaf dhiifama namoota balleessee yookaan immoo namni tokko dhiifama gaafa jedhamu nama balleesse yookaan immoo namni sun yoo nama dhiifama gaafatu wanta akka gadaantummaa wayiitti ilaala jechaadha. Kanaaf dhiifama jechuun nama tokko balleessuu baattus yoo dhiifama gaafattu ati tokkoffaa wanta keessi kee gammachuun keessa kee ni mul'ata jechaadha. Maaliif gaafa dhiifama gaafatte? Namoonni baay'een namoota hin balleessine walitti hin buune yookaan immoo nama sanatu natti bu'ee kanaaf akkamitti dhiifama gaafadha jennee yeroo baay'ee maal taana namoota wajjiniin wal diddaa ni goona jechaadha. Kana miti jechaadha. Dhiifama jechuun namni tokko balleessuu baatus dhiifama gaafa jedhu gaafa dhiifama gaafatu nama sana keessi isaa gammachuun itti dhaga'ama jechaadha. Mee nama tokko fakkeenyaaf waa tokko balleessitanii yookaan immoo namni sunis sinitti bu'u yookaan sinitti bu'uu baatu dhiifama yoo hin jenne yoo dhiifama hin gaafanne keessa gaaf sana raftanii bultu raftanii bultan jechaadha. Keessa inni deddeebi'a jechaadha. Garuu immoo balleessuu baatu yeroo hundaa maal namni dhiifama gaafatu yeroo hundaa gammachuu ni qaba. Namni dhiifama jedhu yeroo namni dhiifama beeku yeroo hundaa jaalala ni qaba. Maaliif nama tokko balleessee miti kan dhiifama gaafatu yookaan immoo ati nama balleessitee miti jechaadha. Tokkoffaan gammachuun keessa kee horachuuf lammaffaan immoo namoota biratti illee waan gaarii barsiisuudhaaf yoo ati fakkeenyaaf waa tokko balleessitee dhiifama naa godhe yoo jette wanti sirraa bu'u hin jiru. Garuu gammachuun keessa kee jiru. Gammachuun keessa kee jiru ammam gammachuun keessa kee jiru ni babal'ata jechaadha. Yoo dhiifama baratte yeroo hundaa keessi kee gammadaa taanaan immoo
yeroo hundaa wanta hojjetu irratti gammachuudhaan hojjeta jecha namni gammachuudhaan jiraatu immoo yeroo hundaa jireenya isaa keessatti gammadee amma dhumaatti deemuu danda'a jecha kanaaf meeqa keessantu sen namaaf yookaan amma namni dhiifama sin jedhutti teessanii eegdu kana yoo gootanii jiraatan jireenya kee keessatti dhiifama osoo hin jedhiin otoo nama sana balleessuu baattus dhiifama hojjette wanti sirraa bu'u hin jiru yookaan ijaa dhiifama jetteef wanti sirraa bu'u hin jiru yoo dhiifama jettu immoo nama tokkos balleessuu baattus yoo dhiifama jette nama sana tokkoffaan waaqa biratti namni dhiifama beeku waaqa biratti maal jaalatamaallee ni ta'a jechaadha. Namni sun waaqallee ni beeka jechaadha. Kanaaf immoo yeroo hundaatti dhiifama hojjettu dhiifama gaafa jettu immoo nama sodaattee miti. Nama sana sodaattee miti jechaadha. Fakkeenyaaf nama sana sodaattee osoo hin ta'in kabaja tokkoffaan kabaja lammaffaan immoo hillinaa keessa kee jiru ofii keetiif gammachuun ati argattu baay'ee guddaadha jechaadha. Lammaffaan yoo nama kabaja si kabaja jechaadha. Yoo ati amma fakkeenyaaf nama barbaade inni si balleesse maaliif namni tokko sitti bu'ee jedhu si lolee ati dhiifamaa jetteen garuu kan balleesse nama sana maal jedhu namni sun akkamitti dhiifama naan jedhe mucaan kun kan balleesse waana akkamitti dhiifama naan jedhe tokkoffaa nama keessatti ofii keetiif namni sun akka of ilaaluu ni goota jechaadha. Dhiifama sana keessatti gaafattu garuu atoo waan balleessine gaafa dhiifama gaafattu keessa kee keessatti yookaan immoo keessa namichaa sana keessatti namni sun akka of beekuu goota. Lammaffaan immoo ofii keetiif kabaja guddaa ni argatta. Gaafati immoo namaaf immoo tokkoffaan namaaf kabaja ni qabda jechaadha. Kanaaf keessa keetti immoo gammachuu ni argatta. Kanaaf hundi keenya yeroo hundaa dhiifama yoo beekte daandiin ati irra deemtu daandii qulqulluudha. Daandiin ati irra deemtu daandii yeroo hundaa wanta gaarii si quunnama. Abbaan barbaade nama barbaade eenyuun fakkeenyaaf maatii keenya birattas haa ta'u nama tokkoon walitti buunee bakka nuti maalinni humna qabna bakka yeroo hundaa akkasitti hin deddeemna maal dhiifaman oo gaafadhu jedhaan ana akkamittan nama sana dhiifama oo gaafadhaa anuu maan balleessine miiqa keenyatu jedha jechuudha. Garuu otoo dhiifama jette dhiifama gizee tokko jette garuu dhiifama natti gizee yottu gammachuu keessa kee jiru yeroo baay'ee si ta'a. Namni tokko gammachuu guyyaa tokko keessatti gammadu sammuunsaa yeroo baay'eedhaaf firii ta'ee wanta gaarii hojjechuu danda'a. Ati immoo wanta xiqqoo wayitiin sammuu kee hiitee akkamittan nama sanaan dhiifama jedha jettee yeroo baay'eetiif kufaatii keessa seenuu dandeessa. Balaa guddaa keessa seenuu dandeessa. Aarii guddaa cinqatii yookaan sammuu kee cinquu ni dandeessa jechaadha. Kanaaf yeroo hundaa nuti maal beekuu qabna dhiifama gaafa jettu dhiifama maqaa isaatiinuu wanta guddaadha jechaadha. Balleessuu baattus fakkeenyaaf atoon balleessine oo dhiifama jette maaltu sirraa bu'a? Wanti sirraa bu'u tokko illee hin jiru. Garuu gammachuun keessa kee jiru gaafa maaliif keessa kee kan jiru baaftee jechaadha baqa nama sana gaafa dhiifama gaafattu kanaan booda homtuu keessa kee hin jiru gammachuudhaan jiraatta jechaadha. Yoo keessa keetiif kun jiraate hoo akkamitti jiraatta? Akkamitti wanta gaariin hojjedha jettee yaadda? Otoo kun sammuu kee keessa jiru otoo ati fakkeenyaaf sammuu kee keessa kun naanna'u namootaan akkamitti walitti dhufeenya godha tokkoffaa namaa walitti dhufeenya hin qabdu yoo dhiifama jettee hoo maatii gaarii horachuu ni dandeessaa maatii gaarii waliin jiraachuu ni dandeessaa tokkoffaa maaliif dhiifama wanta beektuuf jechaadha yeroo hundaa wanti si quunnamurree wanta gaariidha sababiin isaa namni waan facaafatee haammata waan ta'eef yeroo hundaa wanta gaarii gaafa hojjettu wanta gaarii si quunnama yeroo hundaa wanta yaraa yoo hojjette jireenya kee keessatti wanta yaraa si quunnama. Kanaaf yeroo hundaa maaltu nurraa eegama kabajamtootaa fi jaalatamtoota warroonni shanan gadaatuu fi dhiifama baruutu nurra jiraata jechaadha. Dhiifama beekuutu nurra jiraata jechaadha. Gaafa dhiifama jettu nama sodaattee miti. Nama sana yookaan immoo giddiidhaan sodaachee dhiifama sisaatti otoo hin ta'in hirrina keetiif sammuu keetiif maal jettaa dhiifamni siif gammachuu torbee tokko kan ji'a tokko ta'uu danda'a. Garuu immoo ati wanti sammuu kee keessa kaa'es immoo sammuu kee waggaa tokkollee hidhee garan taanitti illee oofuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een walitti ni buuna, namoonni baay'een wal lolla, namoonni baay'een mana keessattis maatiidhaanis wal lolla. Meeqa keenyatu deebi'ee dhiifama gaafata?
maaliif sammuun keenya keessatti qabannee yookaan immoo akka waan addunyaa galabadhu maal jenna ana akkamitti dhiifama gaafadha ani immoo akkasidha maal jedhee dhiifama gaafadha bakka maali inni kun maal goota in deemta boroddoon taane buutaa jechaadha garuu too dhiifama yed ati kan jettu daqiiqaa tokko kan sekondii tokko keessatti dhiifama jettee kan deemtu waggaa tokko siif ta'a ati immoo ati bakka yeroo hundaa maalinni ni beekta ati bakka akkamitti namni dhiifama gaafatta nama guddaa wayiiti bakka humna ni qabda bakka wanta barbaadde ni goota garuu beekumsi kee ammum sana jechaadha namni yeroo hundaa dhiifama beeku jaalala ni qaba namni dhiifama beeku waaqa biratti illee kabaja ni qaba oddoo hundaatti kabaja oddoo deemutti kabaja ni qaba nama biratti waaqa biratti akkuma beekamu naannoo biratti hawaasa biratti namni immoo yeroo hundaa anumatu caalaa anumatu beeka akkamitti dhiifama gaafadhaa inni dhufee nu jalatti hakuufuu ni jedhu sun immoo yeroo hundaa maaliif tuffatama namaan bakka akka namni ilaalletti ilaalamaa jechaadha kanaaf jaalatamtootaa fi kabajamtoota warroonni shanan gadaa tuubii irra deebi'uudhaan warroonni gaa maatii keenya hin taane maatii keenya taatanii yeroo hundaa gaa viidiyoon keenya guyyaa guyyaa ni hojjenna hundi keessanis immoo waan hedduu akka irraa barattan abdii guddaa ni qabna guyyaa guyyaa waliin waan tokko walii dhufinnee walirratti mari'achuudhaan waa tokko ni baranna jechaadha kanaaf nutis immoo dhiifama walii goonee yeroo hundaa maaliif yoo ati waa tokko irratti nama mufachiisuu baattus dhiifama yoo gaafatte yeroo hundaa gammachuu malee gaddi sammuu kee keessatti illee hin argamu jechaadha yoo kana goote yeroo hundaa gammachuu sitti dhaga'ama keessa kee kaka'umsa hedduutu jira bakka paashinii illee ni qabaata maaliif hin gadditu kaa yeroo hundaa firii wanta taatuuf kanaaf nuti maalaa goonu dhiifama haa barru yoo dhiifama beekne maaliif nama nuu olis nama nuu gadees yoo dhiifama jette wanti sirraa har'atu hin jiru wanti sitti bu'u hin jiru kan daqiiqaa tokko keessatti yookaan immoo sekondii 5 keessatti dhiifama jettee wanti dabartu sun seef daandii milkaa'inaa sii ta'an jedha kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya viidiyoon kun yoo isinitti tole sheer gootanii namoota biraan illee akka irraa baratan gochuu ni dandeessu egaa hundi keessan immoo roonni maatii keenya hin taane immoo maatii keenyatti dabalamtanii waan hedduu waliin ni barannaa wal barsiifnaa egaa wanti balleessinus yoo jiraate immoo koomentii irratti nu kaa koomentii keessan nu barsiisa waan hedduu irraa barannaa nu barreessaa galatoomaa horaa bulaa deebanaa sinin jedhaa turtii gaarii